Ibo, sawa kan demira, masih di pasar. Ani jodoh go. Main nih, main. Mata. Oh. Main nih, bola isi bakan demu fa. Isi ani cuti ya biasiyati. Baka ega gafsin tendi sina. Ay baka amadi berbada ranger wante hechat. Setoda sif kabar, kenna si kabami. Ay yesh baka shida. Kenna si kabadi asekono narapadu. So. Borsa khito ko garte? Senargine. Hah? Koi kano dabadu. Borsa khisan ke sawa jirani. Jekki ofna kafi. Kabi kana. Borsa. Main nih Fari. Koi. Sifini dah. Oh. Ana sifi jira koi. Sutootaan kanaa. Alaabaa jaalalas tiiru jira. Akkam nagaa hordoftoota keenyaa baay'ee nagaadha. Isin akkam jirtu? Har'a farree qaxariin jira waan ta'eef sakkalee sana qaxaree fataana godhee jira waan ta'eef ani immoo har'a qaxariin jira dhufaa jira farreen. Kanaafuu nu wajjin walii ga'a. Annaa warri koomentii hin taane kennitanis jirtu isin argaan jira. Warri immoo koomentii babbareedaa nuuf kennaa jirtanu baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaallanna. Kanaafiyyuu anaaf farreen immoo yaa'u sargii keenyatti isin waamna. Kottaa. Hayyee innaa kanuma isiniin jedha farree guutti jira farreen amman dhufa waan ta'eef walii wajjin eegnaa hordoftoota keenya. Warri koomentii hin taane kennaa jirtan beekaa waan ta'eef waa isiniifan dhufa shi kanaafuu koomentii hin taane kennina waa'ee amantaa irratti waa'ee uffataa irratti koomentii hedduu kennaa jirtu. Koomentiin keessan koo sirriidha garuu wayyaa irratti waan qullaamnaamni uffadheen ture isa nan sirreessaa sirri kana sirreessinaan jedhaa malee waan hin taane hin kenninaa koomentii irratti innaa farree nama dhufaa jira waan ta'eef waliin fataa jennaa kaleessa na waamee iddoo nama gammachiisu deemnee turre arrammoo anatu waamee iddoo nama gammachiise deemnaa jechaadha. Warri sabiskiraayib osoo hin godhin ilaalaa jirtu viidiyoo waa isiniin jedheen jira kanaafuu sabiskiraayib godhaa maalaan isinitti hin tolle immoo maaf sabiskiraayib hin gootan viidiyoo nuyi gadhiisnus laayik nuuf godhaa baay'ee isin jaallanna farree waliin eegnaa dhufaa jira nan dhufa jedheera gaamma yoo naan dhufne. Kunoo dhufee jira farree kiyya. Rifattu? Naan rifattu? Rifadhee bar. Na rifachiiste maallatti himtu moo gaafa dhufe? Ani mooyyee si rifadhe naan jette malee rifanne. Akkam fayyuu maaree? Ani marfachiise. Awwa naan rifanne kanaa rifattu. Sirfachiisuun kadhaa barbaadu. Yaani yoomiyyuu rifadhu anatu si rifachiisa malee. Maal asoo jirti? Akkoo kaameraan jira waan ta'eef. Faamilii keenya yeroo na dururte kaameraa qopheeffattee teessi. Kiyyaas duruuf kaameraa qopheeffattee. Naa kaleessa qopheeffattee na eddamite anis qopheeffadheen seege. Hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdu fayyaa keessanii nagaadha. Ani gammachuun qabaa. Bakka maal isin jaani qacoollatti gammadee jira gammachuu ajaa'ibaa keessaan jira. Isinillee akka nuuf gammaddan hedduu abdii qaba. Isinis warri nu faana jirtan warri jajjabaa adda addaa naafi hannichooti jetti nuuf gammadu jirtan jaalala haaluma kanaan jaanii haga bultii jaarrutti haadha manaa akka taatee ani beektii haala kanatti hin amanu dhiirota meeqaatu ija baasu jiraaf dhiirota meeqaa ija baasu jiraaf kanaafuu yeroodhaan amman tana akka alaa galtuun barbaadaati du'aa naa godhaa gizeedhaan mana galchaa. Mana galcheeti mana kaayee akkas godhee ni jiraami fata zanaa faamilii kiyyaa. Sargii keenyatti immoo isin waamna. Isin waamnamti? Aruusa keenya isin waamna. Kanaafuu hordoftoota keenya nuti walumaa galatti nagaa fayyaa qabna. Garuutu kaayyotuubii kana maaliif sabiskiraayibiin isaa akkamiin duratti isinitti himte? Itti meera garuu ati sirra deebiitti. Hordoftoota keenya kaayyotuub sabiskiraayib godhuudhaan kuni kaayyotuub jechuun xiiqii keessa kan baname kaayyotuubiin chaanaalaa annichoo fi farreetii. Kanaafuu kaayyotuubii sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Laayikii tuqaa kabajaa fi jaalaan isin jenna. Kanaafuu naafeenichoon kiyyaa waliin faana iddoo argaa isin na bashannansiisu naame isin na afeerii isin naame. Kottamma. Asin teenyu iddoo biraa deemnee waliin fataa jenna. Iddoo biraa isa jira. Singeessa kakaleessa fataana gootimti arramuun oduu kan deemnu walii wajjin deemna. Asiin akkas deemne. Inni aduu eessa dha hinamee naafeeti? Kottu koo addoon addeen sin agarsiisa. Iddoo kan feetat
Lafti hundi bareedaadha. Haas bira nu kuchisin. Kunas bira keenyana. Bikka kana hedduu jaalladha. Bunan jaalladha kanaafani. Yeroo jimmaadhaan. Taa'e. Okay naagattaa kan gaqqaarta. Ayyee. Asiin hin ta'a. Anumaa si gadi hin ta'a. Ayyee. Waan fedheeoo. Balaa fedhe kan dhufu asirraa qaba. Naa farri nagee akka. Nagee yaafiyyaan qaba. Garuutu hedduun si yaade. Arraa lafti qabbana takkaa jira. Hedduu. Arraadha. Namatti tola yoo naan faasiisa. Okay hordoftoota keenya ilaa nu jala jirtanii isin hin daganne. Nuti isin faana irraa isinis nu faana jirtanii. Naafeennichoon tiyyaa. Dhufnee asitti gaamman tanarra haa godhaana. Xiqqishoo bitattaban nagaa nuti beetee jaalala walii kanna. Anichoo waan isin jechuu fadhe jaalala waliin jammarree jirra. Garba jaalalaa keessa bulee jirra. Daaku jirra. Hedduu gammachuu addaa keessa jirra. Gara fuulduraatti illee gammachuun keenya kana caaloo akka dabalaa deemuuf gaafii takka takka arasii qaba. Jaalala keenya kana jaalan meegalee kana wantoota uumamu dursinee beekuu qabna beektaa? Yeroo ammaa kana haalli baay'ee nama jibbisiisa haalli ammaan tana. Kanaaf haala kana keessatti jaalala keenya kana utubnee hundee gadhaabne kana guddisuudhaaf maal faan nu barbaachisaa waan jiruus gaafii ni qaba. Ammallee ililii takka yookaan ababaa takka gadhaabdee xiqqoosii ganama ni kottee bishaan jala nenneetee asiriis akkasumatti yeroo sa'aatii booddees akkasitti gizee aduun kuttee jechuun bishaan jala nenneetee kunuunsitee wantoota isaan barbaachisu gootee akkasitti dagaagsitee guddistee ililii bareeddu sun baasti. Wanti ammaas burtukaanii wantoonni adda addaa hundi wanti irraa waan nyaattu akkasii guddistee jaalala keenya kana akkasitti firii isaa argannee nyaachuudhaaf haga soorata jechuun beekagaa haga bikka san geenyutti jaalatiin nyaatan maaliin kunuunsinaa waan jedhus gaafii sirraa qaba. Armoo kana cufa deebisuudhaaf qophii ta'uu qabda. Maalaatiin beektu moo kanatti gaafii akkasii na gaafattu? Na gaafachuun qabduun bakka. Gaafiin akkana gaafatamuu hin qabu? Na gaafachuun qabdu. Akkamiin na gaafatta gaafii akkasii? Moo akka amma akkasii jaalladheetta namanne? Jechuun ani tatii akkasii miti qamaa jaalladha. Ani immoo barbaadu akkasii akkati na gaafattu barbaadu maaf gaafii akkasii na gaafattu? Kun jechuun dirqama kaagasi gaafachuu. Bakka dirqamoo itti yaa'antanii jenne ati akkamiin gaafii akkasii na gaafachuu qabda? Na gaafachuun qabdu bar. Maal jechuudha gaa? Gaafii akkasii akkati na gaafattu hin barbaanne bakka. Kanaaf asiin jedhe. Si gaafadha malee kana deebisuu baannaan inumaatu jaalaltii keenya itti fufuun taatu kaa? Maaliif itti fufuun hin ta'u? Akkamitti biqiltuu takka yeroo kunuunsitu akkamitti akka kunuunsitu biqiltuu kee keessa naqqee. Isa koo asee sitti agarsiisuudhaan asaadhaan sitti agarsiisuudhaan gochaan osoo sitti agarsiisee wayyuu. Jechuun asoon koo maas biratti maanuuf hin godhu bar. Asaadhaan osoo hin ta'in gochaan hojjechaatan gochaan sitti agarsiisa akkan si jaalladhe gochaan sitti agarsiisuu qaba malee asaadhaan miti kan sitti agarsiisuu qabu. Kanaafuu gaaffii akkasii na gaafachuu hin qabdu jechaadhaati. Si galee atis jaalala walii keessa jirra miti. Kanaafuu asaadhaan osoo hin ta'in gochaan akkatti natti agarsiistu hin barbaada jechaadha. Si galee kanaafuu gochaan walitti agarsiisuu qabna malee akkasiin asaadhaan ta'inaan immoo jaalalan ta'uu barkun. Hanicha xiyyaa malee ijoollummaa si jiraan sa'a. Sitti fakkaate. Kun gaafii normaalaa bar waan normaalaati kun waan deebisu nama dhibu. Akkoo sitti bakka ani gaafa nama jaalladhu gochaan namatti agarsiisa malee akkasiin haasa'ee tan miti bakka. Haasayeedhaan miti kan sitti muu danda'u kanaafuu satamma biqiltuu maal hojjettee jirta beekasa garuu akkasii jaalladhee akkanii waan hundayyuu. Gochaanis sitti agarsiisa malee akka haasaadhaan sitti agarsiisuu jechaadha. Si galee miti. Kanaafuu atis akka kiyyaa haasaadhaan haasa'uu qofa osoo hin ta'in gochaan gooteetiyyuu natti agarsiisuu qabda jechaadha akkasi. Si galee miti. Maaf zimmeet tarii? Siif hin ta'u nan amma siin jedhe siif hin galle moo siif hin ta'u? Waan si aarsu miti. Bakka na aarsaa naannoo aarsee jira maayin natti ati siif hin galuu bar. Wanti nama aarsu hin jiru waan ta'eef. Bakka adii si gaafii gadi hin deemu. Bakka ati boo. Saa bakka deemeera. Wanti dhiibbaa kan hin ta'u. Ani jala koi. Maayini. Maataadha. Oho. Maayini boona dhiisi bakka deemuu fedha. Dhiisi ani chooti yaabee kasi nyaati. Bakka eega gaafii siin ta'e dhiisina.
አይ በቃ መዲም በርባዳ አሬንጅራ ዋንቴ ፍቻል ስጦታን ሲፍ ከባባረ ከና ሲከባቢ አይሽ በቃ እሺ ደስ ከና ሲከባቢ አስኮኖ ናራበደ ሶ ቦርሳ ኪቶ ኮገርቴ አርጊኔን ቆይ ከኖ ዳበዶ ቦርሳ ኪሰን ከሰዋ ጅራኒ ጀኬ ኦፍና ቀቢ ገና ቦርሳ ማን ይፈሪ ቆይ ሲፊኒዳ አና ሲቢ ጅራ ቆይ ስጦታን ከናይ አላባ ጃላላ ስቲሉ ጅራ ጀቹና ፊንገን አላባ ጃላላ ስቲሉ ጅራ አንቺ ገበቱ ዳቲ ሳይንስ ስቲሉ ዘንዳ ማን ይሁን ዋ ከና ሰርፕራይዝ ምናምን የተጋዳ አንቺ ማይኒ ጂኔ አላባ ጃላላ ቲያቲ አካባቢ ፈዶ ጉራቻና አላባ ጃላላ ይታ ቦርሳ ከሳ ኮተሳ ወንቴን ወነን ሲቢዶ እንዱ ሲታኒ ልማናታ ሲታ አካባቢ ዲፈታ ማል ጎረስቴ ፕሮግራም እንፍተነ ጋማ በሸንኑ ፍኔሚ ጋማ ገረስ ለይኔ ተምረፉ ገረስ ለይኔ በሸንነ ፈፋፋፋኔ አከስቲ ያና ሆነስ አቹበት ሲገገሳ ኮይ ሲልኩ ባጅራ ለፈካታ አይ ነልኩ ለጥቆ ነበር ይጅራ ማለት ነው ልኩ ባንድ ነበር ኦኬ ወይ ዋታ ከነና በነ ማን ነው ኦኬ ታይ አስመርቲስ አይ ወጅከኝ ራጂ ቤትኮ ናፊን ገለ ገሯና ማፉ ከነነቲቴ ተሬ እንዴ ካኑ ማፈስላ ፊዴ ማን ነጠበች አንቺ አይ ተመጭ ከም ነገር ራጂ የከነ ዲዛይንስ አይሽ ብልብለ ከነቀቢ ከሰቀቢ ሲን ደደርባ ራጂ kananatti way farri kun alaabaa jaalaatiin je habiibti diya naasi godheen ni masaludha jaalala keenya raadaani kan usargaage nanu banne naannamni rakkinni koo yaada wanta karaa agabaabsuuf aluma isaan barbaada isa dharraa na baasu namasiya sumayaada jalalle sumayaada yamotuko ay baka ni isen jiraw ay akanin kufne sinkawani nakan baka jalala sijalu khaysa waysila ansini kimsa nanda bartu khake khaysa ya hanoi sansigesa jalalti tumfala ya shankura ala annato ansumani mbona anichoto ansumani mbona okay sagaleen kin barida sagaleen kin sabanta ya nake injira nita nita sirba tokko na baasta baqqala sagaleen kee heddu barida waan ta'eef sirba tokko ala sirba tokkos eega hortisa keenya ni bartanii sirba tokko waan baasta sagaleen kee kun nita asira akka sagaleen kee kun isin gamma mudii rakabachitisa mudii osoo ta'e sirba tokko eegadhaa farreenaaf sirba waan ta'eef okay eegadhaa guyyaa dhiyootti jechaadha okay isaan keessaniif borsaqi borsa addo sanatti dhiistee dhufee reefu alaabaa jaalaa tanaa keessaa baasi qoy borsa kiyya bitee dhufa sunneeki daafii koo wayne Nti maaf kana natti dheeqoo himeen hin jaala.
Fiddee dhufee bara. Shibaka. Maal maal taate? Ay, kana. Ofirraa baastee? Ofirraa baasee ilaaleera waan ta'eef. Normaala kun waan itti ta'e normaala bar kun kun ara dubartii hundaa qabaa kun inni nama qabaa yaabiti okay akkon qabu kun normaala inni ofirraa baasuu sobaati bareeda ture qabisa akkon qabu kanaafuu qabisa kee deeffadhu karaa waan hintuuf baajaajii seen ta'an ta'e deeffate kun hoga disantii silaanis hoga kadisa kana jiru normaal yaa kadisa kana tisila Hai, kun normaali barani todiya. Hai, ma baraiti tirai kun qabdu bar. Ai, maali dhiitani ilaala ture. Irraa baastee of ilaalte. Ara kun normaali bar nama jiru nama. Ani ma waamee kana taatanii chokee ni beekta. Haadha keenyaa taata. Obboleettii koo, jaartii koo, jaalallee koo. Waan dubartiin taatu hundi naaf taata. Uummati beektu kun normaali. Saniifuu. Kun sitti dhaggeeffamini baay'ee takkas dinqisiifadha. Amma si dhukkuba jiraan sa'a farmaasii deemnee waabnee akkasitti si galchee deebi'a. Kamitti? Anis deebiin barbaade bakka amma. Bashannana feeta? Amma galuu mana galuu. Mana gala bakka. Haa boorsaa kiyya ammaa asirraan. Bakka ifirratti fannisee deema malee taa'anii baay'ee natti keessa. Yaa sallee na hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo duratti bunna farduutti akkanumatti kan isaanii nageetti hin jenne akkanumatti naafeeti fiiguu hin taatu. Hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo anaaf yannicha fayyaa hedduu wal jaalannaa hedduu wal kabajnaa wanti takka normaali kun itti dhaga'amuu qabu akka kiyyatti maaliif yotte nama hundaa qaba kun uumama rabbiin waaqni rabbiin nama hundaaf kannee jiru kanaaf jettee firrifachuun qabdanii chotiyyaa keessin deebiin hayi nasudaatiin anniin beekaa kanaafuu jaaladhaa anis kanaafuu hordoftoota keenya ammaan tanaan ni aanaa nageetti isin jechuudhaa fi walumaa galattu yeroo biraa naaf eenyuun isiniif deebinaa jaalalaa fi gammachuudhaan isiniif deebinaa namoonni warroonni chaanal kanaaf haaree taatan subscribe godhaa like godhaa share godhaadha cinaa dhaabbaddaa supportiin godhaadha kanuma supportiin gootanii uummata keenya hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna cinaa dhaabbaddaa subscribe kana ol nu kaasaadha nagee annuuf tura hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna jaalalaan handicho nagaatti choo nagaatti baay Jalalan si jallu keessa wayisiidha ansi liqimsa nan dabartu hokkee keessa jaalallee isaa si keessa nan dabartu hokkee keessa yaadiroo isaa si keessa.